Abbaa keenya imimmaan isaa yaasaa yoo taasisu haasaa miskiina abbaan keenya miti nama siyaasaa maatii 12 dhabe gubatte kaagaraansaa onneen isaa dhaahattee ijji imimmaan yaafte maatii waan qabu dhabee lubbuun isaa qofti hafteef fiixaaleeyyiin amaaraa warri namummaa hin qabne warri sodaa uumaas waan tokko dantaa dhabde obboleeyyan keenya garaa jabaattee qalte. Jarattiin maqaan namaa kan hojiin sii bineensaa jarri takkaasii laaftu yaa sabaana dhageessaa irra deebi'een jedha tokkummaa keessan jabeessaa irra deebi'een jedha tokkummaa keessan jabeessaa tokkummaan ijaaramtanii alaa fi mana garas jiraadhu yoo feetes gamana bakka jirtu of barii salphatteetta barana. Kunoo argaatoo jirta obbolaa kee qalama kaanis waan qabu dhabee qabeenya irraa ari'ama salphinni kana achii dhufee darbee namana. Waan tokko jechuun fedha meemena amanaa rakkoon keenyatti fufaa hin dhaabbatu haala kanaan bakki rakkoon dho'e nu bira mana. Wanni manaa ka'e manumatti furama mee xiqqoo itti yaada kana yaaduun dirqama. Eega nuti waltaanee dhiifne jibbaa fi naaffaa diinni nu nyaachuu ka'e ni sodaata ni daafa nuti tokko ta'uun gubee keessa sii waada. Wal qabnee gaafa kaane isa feenu wal baasaa kan hin taane gayyaasaa hundumtuu ni furama wal dhabdeen siyaasaas. Gaafa nageenyi dhufte abaarsi dhaabbatee eebbinuuf baay'ata jaalalli lalisee firii isaa dhandhamaa kana bira ga'uuf ta'abuun dirqama kanaafuu ol ka'a haa carraaqnu jamaa yoo nan dogongore naaf godhaa dhiifama yoo nan dogongore naaf godhaa dhiifama.